kan ebila 20 bara 2022 isiniif dhiyeessa. Gabaasa gumaachaa waliin an iccitii bantiiti. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan ABO biyya Sudaan ebila 15 bara 2022 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo sagantaa dungoo qabsiisuun yaadachaa qondaalota ABO fi ilmaan Oromoo badii tokko malee mana hidhaatti dararamaa jiraniif sabni Oromoo keessaaf alaan akka dirmatuuf waamicha godhanii jiru. Bara dubbiin hammaattee Oromoo humnaan cabsuuf yaadame lolli waraanaa karaa hundaan saba keenya irratti banamee jiru kanatti waboo deeggaruun mirga uumamaa ta'uu bira darbe dirqama lammummaa dirqama Oromummaa ta'uu akka qabu sabni Oromoo keessaa fi alaan gumaacha waboof taasifamuu qabu guutummaatti ofitti fudhannee jirra jedhan. Miseensotaa fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo biyya Sudaan kanneen jireef Obdurmaan Baarii Jabraa Arkaawit keessa jiraatan qarshii Impaayera Itoophiyaa 400 Sudaan irraa gumaacha godhaniiru. Ilmaan Oromoo kunneen irbuu isaanii haaromfachuun ilmaan Oromoo biyya Sudaan keessa jiran cufti akka tokkummaan waboo cina dhaabbatan dhaamaniiru. Kana malees maadheen Liiban Dirree Galfataa Jaarsoo Waaqoo gumaacha isaanii akkuma duraanii itti fufuun gumaacha isaanii kan ji'a kanaa shilingii Keeniyaa 34,500 fi tiishartii 7 waboof galii godhanii jiru. Hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO waboon durfamtu galma geessutti waan dandeenyu hundaan itti fufna jechuun waadaa isaanii haaromfachuun gabaasa ajajaan olaanaan ABO waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'u ittiin jenna. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.